Kunoo arraa magaalaa Daawititti fayyisaan innis Kiristoos Gooftaa kan ta'e isiniif dhalateera. Wangeelaa Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 11. Fayyisaan addunyaa Gooftaan nuuf dhalate Beetelehemitti Gooftaan ni argame durboo Maariyaam irraa sanyii dhiiraa malee dhalate Yesuus waan keenya uffate. Fayyisaan addunyaa Gooftaan nuuf dhalate Beetelehemitti Gooftaan ni argame durboo Maariyaam irraa sanyii dhiiraa malee dhalate Yesuus foon keenya uffate. Mandaara Beetelihem biyya Israa'elitti ni dhalate Gooftaan iddoo naasaanitti tiksoon arjoommaasaa dinqisiifatanii Kiristoos Yesuus dhalachuu isaatiin. Fayyisaan addunyaa Gooftaan nuuf dhalate Beetelehemitti Gooftaan ni argame durboo Maariyaam irraa sanyii dhiiraa malee dhalate Yesuus foon keenya uffate. Ayyoon ogeessonni isaaf sagadanii warqee ixaanaaf karbee isaaf dhiyeessanii garaasaa dhufanii kennaa qabatanii dhalachuu Kiristoos isaan nageenyanii. Fayyisaan addunyaa Gooftaan nuuf dhalate Beetelehemitti Gooftaan ni argame durboo Maariyaam irraa sanyii dhiiraa malee dhalate Yesuus foon keenya uffate. Egaa yaa gammannoo nuti hundi keenya dhalachuu Gooftaanii baay'ee bilisa gammada gammanne fayyisaa arganne kunoo nuuf dhalate dhiifama nuuf laate. Fayyisaan addunyaa Gooftaan nuuf dhalate Beetelehemitti Gooftaan ni argame durboo Maariyaam irraa sanyii dhiiraa malee dhalate Yesuus foon keenya uffate. Dhufneerra gara kee cubbamoonni kee ni faarfannaa Gooftaa qulqulluu maqaa kee egaa nu gammada fayyisaan dhalateera gammachuun ililcha ifaatti bahaneerra. Fayyisaan addunyaa Gooftaan nuuf dhalate Beetelehemitti Gooftaan ni argame durboo Maariyaam irraa sanyii dhiiraa malee dhalate Yesuus foon keenya uffate. Fayyisaan addunyaa Gooftaan nuuf dhalate Beetelehemitti Gooftaan ni argame durboo Maariyaam irraa sanyii dhiiraa malee dhalate Yesuus foon keenya uffate.